ክርስቲያና ከናም ነጋን ማተው ገለገለን ከሰረን ነጋን ማተው ወልዳ ክርስቲያና ወረ ወንጌላ መካነ ኢየሱስ ኢትዮጵያቲ ገሞን ዋቀፈና አመንቶቶ ኦሮሞ ፍንፍኔ ቢፈሜ በለነሳይስን ብራንጌኛ ከናን ዱራ ለሚሌን ኢትዮጵያ ገረ ታይላንድቲ ሆጂ አርገቱ ጀረመኒ ጎየምሰመኒ ገራ ማይና ማሪቲ ደበርፈሙን ገብሮንፈመኒ hojii saamichaa irratti bobbaafaman haala keessatti argaman isiniif gabaasne turre. Maarree tattaaffii ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa taasisaniin lammiileen Itoophiyaa Maayinaamaaritti garbummaa jalatti argaman keessaa 121 gara biyyaatti deebifamaniiru. Oduu gammachiisaa kanallee bal'ina isaa isin biraan geenya. xiyyaaronni waraana Ameerikaa hidhattoota Hutii ajjeefna jedhanii Yemen kaampii godaantotaa irratti boombii roobsuun miseensa maatii tokko kan ta'an lammiilee Itoophiyaa 3 bakka tokkotti ajjeesan. Daandii balaafamaa Liibiyaa fi Yemen irraa godaantonni Itoophiyaa akka hin imallee akeekkachiifamanis ammas imala seeraan alaa taasisaa jiru jedhameera. Kanallee bal'ina isaa isin biraan geenya. Nagaaf jaalalli waaqayyoo ardii jirtan maratti sinaa qaqqabu daawwattoota keenya. Odeessa wayitawaa yeroo kanaaf siniif qindeeffannee qabannee dhiyaanneerraa hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa keenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii Kiristiyaan Miidiyaatti kan dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti isinii dhufu ala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaa'adhaa. Like, share, commentis godhaa. Yeroo kana gootanii kaasee yeroo hundumaa oduuwwan haaraan wayita gadhiifaman dafanii akka isin qaqqaban baniif isin gargaara. Kallattiidhaan gara oduu keenyaatti wal wajjin dabarru. Video kana like gochuudhaan jalqaba. Waldaa warra Wangeelaa Makaana Yesuus Itoophiyaatti gamoon waaqeffannaa amantoota Oromoo Finfinnee eebbifame. Waldaa Kiristaanaa warra Wangeelaa Makaana Yesuus Itoophiyaatti waldaan amantoota Oromoo Finfinnee galma waaqeffannaa fi gamoo kaayyoo hedduuf qabu EBC fuulduratti naannoo Gullallee karaa Wangeetii Addisuu Gabiyaa geessu irratti eebbisiisee jira. Sirna eebbaa kanarratti hooggantoonni olaanoo waldaa warra Wangeelaa Makaana Yesuus Itoophiyaa lubaa pirezidaantii waldatti Yoonaas Gazuu dabalatee keessummoonni biyya alaa fi biyya keessaa affeeramanii argamaniiru. Waldaan kun waggoota 33 darbaniif buufata lallabaa ishee babal'isuu fi wangeela biyya keessaas ta'ee addunyaatti babal'isuuf hojjechaa akka turte kan ibsame yoo ta'u ammas hojjechaa jirti jedhameera. Haaluma kanaan buufata lallabaa 14 gara waldaatti ol guddisuun buufata lallabaa 29 dhaabuun wangeela mootummaa waaqayyoo babal'isaa jirti. Kiristiyaan Tuubitu gabaase. Odeessa keenyatti aanutti yeroo darbinu haleellaa Yemenitti qaqqabeen godaantota maatii tokko keessaa 3 yeroo tokkotti lubbuu dhaban. Haleellaa dooniiwwan daldalaa biyyoota dhiyaa galaana diimaa keessatti socho'an irratti raawwatameef deebii kennuudhaaf xiyyaaronni waraanaa biyyoota dhiyaa haleellaa torban darbee Yemen keessatti raawwataniin godaantonni ajjeefamaniiru. Biyyoonni dhiyaa yeroo dheeraaf iddoowwan meeshaalee waraanaa fi dinagdee hidhattoota Hutii Yemen irratti xiyyeeffachuu isaanii ibsaa kan turan ta'us haleellaan dhiyeenya kanaa bakka baqattoonni gaaddisa godhatanitti kan raawwatame ta'uu ibsameera. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti eebila 20 bara 2017 xiyyaarri waraanaa Ameerikaa haleellaan boombii Yemen irratti gaggeesseen bakka lammiileen Itoophiyaa hojii barbaacha biyyaa bahan itti dahatanitti raawwatame. Chaanaaliin TV Hutii Al-Masraa akka gabaasetti haleellaa kanaan yoo xiqqaate namoonni 68 ajjeefamaniiru, 47 kan ta'an biroon madaaniiru jedheera. Haleellaa kanaan lammiileen Itoophiyaa ajjeefaman keessaa ilmaan durbii kan ta'an namoonni 3 bakka tokkotti ajjeefamuu BBC'n maatii isaanii irraa odeeffateera. Akka BBC'n gabaasetti Tsoraay Hiwotii fi Maarag yeroo adda addaatti kaaba Itoophiyaa naannoo Tigraay aanaa Tsorihaa Gibaar jedhamtu irraa gara Yemenitti godaanuuf gammoojjii fi galaana ce'anii imalan. Dargaggoonni 3 kun imala qormaataan guutee galaana diimaa ce'anii gara Yemen erga seenaniin booda bakka Raagoo jedhamutti yeroo dheeraa dabarsan. Sana booda godaantota seeraan alaa jedhamanii qabamuun ji'a 4 hidhaa keessas turaniiru.
mana hidhaa yeroo dheeraa itti dabarsan irraa gara bakka tursiisaa si'aadaatti bakka haleellaan kun itti raawwatetti kan jijjiiraman. Haleellaan kun raawwachuu torban lamaan duradha. Yaman keessatti erga hidhamanii booda darbee maatii isaanii Itoophiyaa jiran keessattuu obboleettii isaanii Saawud Arabiyaa jirtu bilbilaan qunnamuu isaanii firri isaanii dhiyoo Amsaaleet Miruuz BBC'tti himteetti. Dhugaadhaa mana hidhaa keessatti bilbila salphaatti argachuu hin danda'an turan, garuu darbee obboleettiiwwan isaanii as Saawud Arabiyaa keessa jiran qunnamaa turan. Hin yaadda'inaa gaarii irra jirras jedhaa turan jetti Amsaaleet yeroo ammaa Saawud Arabiyaa keessaa shamarreen jirtu. Obboleettiiwwan namoota du'anii Saawud Arabiyaa keessa jiran bilbilaan yeroo dhaqan hin yaadda'inaa harka mootummaa Yemen keessa jirra, as mana hidhaa keessatti nagaadhaan jirras jedhanii akka turan himu. Dargaggoonni sadan humnootii biyyattiitiin boojamanii ji'ootaaf hidhaa keessa turan haala nageenyaa Yemen ilaalchisee odeeffannoos ta'ee beekumsa tokkollee akka hin qabne obboleettiin isaanii Amleseet ni dubbatti. Jala bultii haleellaa kanaatti obboleettota isaanii Saawud Arabiyaa jiran waliin bilbilaan haasa'anii dhimma biraa irrattis mari'ataniis turan. Dhumarratti akkuma barame nagaataa fayyaataa jechuudhaan daddabaan. Dilbata halkan bilbilaan haasa'anii yeroo gaarii fi kolfaa dabarsaniiru. Rakkoonni isin mudateera jedheen gaafadhe, erga harka mootummaa keessa jiraannee maaltu nu mudataa, waa'ee keenya yaaddeenaas naan jedhan jetti maatiin miidhamtoota kanaa. Haleellaan kun wiixata ganamas akka raawwatame ni dubbatti. Qondaaltonni Hutii yeroo sanatti haleellaa kanaan yoo xiqqaate godaantonni Afrikaa 68 akka ajjeefaman himaniiru. Garuu namoonni ijaan argan BBC'n gaaffiif deebii taasisee lakkoofsi kun 100 ol akka ta'e ibsaniiru. Namni ijaan argan Abdurrahamaan Yaasiin BBC'tti akka himanitti warri haleellaa kanaan ajjeefamanii fi madaan guutummaatti jechuun ni danda'ama lammiilee Itoophiyaati jedhaniiru. Lammiilee Itoophiyaa mooraa baqattootaa keessa turan ta'us ibsaniiru. Dargaggoonni sadanuu obbolaadha. Oduu du'aa sadan isaanii yeroo tokkotti dhufee maatiitti yeroo himamuu ulfaataa ture. Eenyuun akka jajjabeessu beekuunis rakkisaa ta'e. Namuu gadda kanaan baay'ee miidhameera jetti Amleset. Dhimma baay'ee rakkisaa ta'e reenfa isaanii biyyatti erguudhas jetteetti. Achitti awwaalamumoo gara biyya isaaniitti akka deebifamanis ifa miti jechuudhaan reenfi isaanii gara biyyaatti deebisuun hanga ammaatti akka hin danda'amnes ibsiteetti. Kana malees maatii isaaniitti yeroo deebifaman illee geejjibni garmalee rakkisaa ta'a jetteetti. Amleset du'a obbolaa ishee bira darbee gidiraa fi du'a dargaggoota biroo dhaabuuf wanti tokko hojjetamuu qaba jechuudhaanis dubbatti. Yeroo ammaa kana namoonni dallaalotaan goonfamanii fi dirqisiifaman hedduun galaana qaxxaamuranii gara Saawud Arabiyaatti ce'uun fedha isaanii ta'us karaatti hafaa jiru. Kanaaf ni ga'a jechuun dirqama. Dallaalonni biyyattii keessa jiran uummataa fi mootummaan seeratti dhiyaachuu qabu jechuudhaanis obboleettiin obbolaa dhiiraa 3 of biraa dhabdee ibsitee jirti. Walumaa galatti namoota Yemen keessatti ajjeefaman kan beekaman 68 kan namoonni ijaan argan dhibbanii ga'u jedhaman keessaa harki caalaan isaanii lammiilee Itoophiyaa ta'uun ibsamee jira. Maatii gaddi mudateef jajjabina guddaa hawwina. Odeessa keenya taanuun lammiileen Itoophiyaa 121 Maayinaamaaritti ugguramanii turan gara biyyaatti deebi'an. Lammiileen Itoophiyaa Maayinaamaaritti haala rakkisaa keessa turan 121 gara biyyaatti deebi'uu ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa beeksise. Lakkoofsi waliigalaa lammiilee gara biyyaa deebi'anii 251 ga'eeras jiran. Lammiileen Itoophiyaa 41 Kamisaa Caamsaa 8 bara 2025 gara biyyaatti deebi'uun lammiileen 80 ammoo Jimaata Caamsaa Duwwaa 9 gara biyya isaaniitti deebi'uu ministeerichi beeksiseera. Ministeerichi karaa embaasii Itoophiyaa Hinditti argamuun lammiileen Itoophiyaa biroo Maayinaamaar keessatti haala rakkisaa keessa jiran gara biyyaatti deebisuuf tattaaffii taasisaa jiraachuus ibseera. Hanga ammaatti lammiileen Itoophiyaa uggura biyya Maayinaamaar keessaa ba'uun mooraa waraanaa Taayilaand keessa turan 251 gara Itoophiyaatti deebifamuun danda'ameeras jedhameera. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ibsa isaatiin uummanni sochii olola sobaa fi
faddaaltotaa namoota daddabarsaniin raawwatamuun gowwoomfame gara biyyoota waliigalteen hojii ittiin raawwatamneetti imaluurraa akka of qusatu akeekkachiisee jira. Yeroo ammaa kana namoonni hedduun dalaalotaan gowwoomfamuudhaan gara Taayilaanditti hojiin argameera jedhamuun ergaa Taayilaand gahanii booda gara Maayinaamaaritti dabarfamuudhaan harka hidhattootaa fi saamtotaa rakkisoo addunyaa kanatti galu. Achi booddees harka ba'uun rakkisaa ta'a jechuudha. Qophii keenya kanaan dura isiniif dhiyeessineen namoonni gara kaampii saamtotaa addunyaa kanaa seenan guyyaatti $6,000 hojjechuun dirqama isaanii akka ta'e isiniif gabaasneerra. Kana yoo hin hojjetan ta'e elektirikiidhaan akkasumas adabbiiwwan garaagaraa isaan irra gahaa oola jechuudha. Kun yeroo ta'u ammoo miindaa maleedha kan isaan hojjetan. Nyaataa fi yeroo boqonnaa gahaallee hin qaban jechuudha. Kanaaf namoonni gara Taayilaanditti hojiin argameera isiniin jedhanii dallaalonni isin goyyomsaa jiran ergaa kana yoo dhageessan gara sana gonkumaa hin imalina. Waliigaltee hojii biyya keenya Itoophiyaa wajjinis hin qaban wanta ta'eef jechuudha. Hiriyoottan keessaniifis dabarsuudhaan hiriyoottan keessan badiisa hamaa kana jalaa oolchaan ergaa keenya. Angafni nagaa inni fannootti ba'ee. Angafni nagaa inni fannootti ba'ee du'ee yoomachi nafee du'aa ka'ee. Angafni nagaa inni fannootti ba'ee. Angafni nagaa inni fannootti ba'ee du'ee yoomachi nafee du'aa ka'ee. Angafni nagaa inni fannootti ba'ee. Angafni nagaa inni fannootti ba'ee du'ee yoomachi nafee du'aa ka'ee. Angafni nagaa inni fannootti ba'ee. Angafni nagaa inni fannootti ba'ee du'ee yoomachi nafee du'aa ka'ee. Du'aa keenya du'e ofii fudhate gatii cubbuu keenya hundumaa fiite qomoo ormaa turre ni nu filate lammiilee waaqarra nu dabalate. Olaaraaraati Yesuus olaaraara isa fannoo baate nu dhiibee garaa. Olaaraaraati Yesuus olaaraara. Olaadhiifamaati Yesuus olaadhiifamaa karaa isaatiin jireenyatu argama. Olaadhiifamaati Yesuus olaadhiifamaa karaa isaatiin jireenyatu argama. Ba'aa gurguddaa baachuu namaatu cubbuu dhiiga ofii baasuun ulfaatu nuti waaqannee lubbuu isaa hiiree du'aaf baadisaarraa ofiif nu fuuree. Ba'aa gurguddaa baachuu namaatu cubbuu dhiiga ofii baasuun ulfaatu nuti waaqannee lubbuu isaa hiiree du'aaf baadisaarraa ofiif nu fuuree. Angafni nagaa inni fannootti ba'ee. Angafni nagaa inni fannootti ba'ee du'ee yoomachi nafee du'aa ka'ee. Waggaa cubbuu keenya nurraa tarsaasee ifa bara baraa keessa nu jiraachisee. Angafni nagaa inni Angafni nagaa inni fannootti ba'ee du'ee yoomachi nafee du'aa ka'ee. Harki si daachee hin qabne hin dandeenye.
fayyina keenya galmaan geenye. Hangafni nagaa inni fannoos ba'ee, hangafni nagaa inni fannoos ba'ee, du'ee yoomatti nafee du'aa ka'ee. Amma du'ii geessu nutti agarsiise, cubbuuf abarsasa nurraa calaase. Hangafni nagaa inni fannoos ba'ee, hangafni nagaa inni fannoos ba'ee, du'ee yoomatti nafee du'aa ka'ee. Inni fee dukkanni keenya bitamnee garboomuun keenya cubbuu fi adaba sarraa Yesuusin qabanne tollaa. Inni fee dukkanni keenya bitamnee garboomuun keenya cubbuu fi adaba sarraa Yesuusin qabanne tollaa. Egaan daawwattoota keenya qophiin yeroo kanaaf qabannee dhiyaannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Qophii keenya walakkaatti kan nutti dabalamtan chaanaalii keenya subscribe, like gochuu hin dagatina. Sa'aatii booda hanga walitti deebinutti nagaan tura.